Tolee, nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani baay'ee nagaa koo maatiin koo hundumtuu nagaadha. Har'a ergaa bareedaa tokko isinii qabadhee dhufe jechuudha. Wantoota namni tokko gochuu qabu jireenya isaa keessatti jechuudha. Wanta dubartiin tokko waan ishee mudate irraa kaatee waan isheen barachuu qabdu. Kana kan ani barreeffamaan isinii qabadhee dhufe obsaan na caqasaa jechuudha. Namni tokko adeemsa bara isaa keessatti jireenya isaa keessatti bu'aa bahii baay'eetu jira waan ta'eef mudannoo baay'eetu jira waan ta'eef isa keessa darbee immoo namni gara fuulduraatti deema malee duubatti hin deebi'u. Wanti fedhetoo ta'eyyuu jechuudha. Jireenya keessatti jaalalatu jaalala bita malee qarshiin jaalala hin bitu. Dhiirumatu dubartii fuudha malee dubarri dhiira hin fuutu. Akka hiree malee akka hiriyaa hin bulani. Jaalala keessaa malee jibba keessaa humaa hin argatani. Jaalalaan jaalala haaressu malee qabeenyaan miti. Walii galuun yaadaan malee qarshiin miti. Guddinni jalqabaa yaadaan malee qabeenyaan miti. Jijjiiramni jalqabaa yaadaan malee qabeenyaan miti. Waan tokko yaalanii milkaa'uu dhabuun kufaatii miti. Waan tokko yaalanii dhabuun kufaatii miti. Garaagarummaan yaadaa mariin qofa hiikama. Namni si haa jibbu malee ati nama hin jibbiin. Namni si haa ganu malee ati nama hin ganin. Namni sitti haa hammaatu malee ati namatti hin hammaatin. Namni si haa miidhu malee ati nama hin miidhin. Namni si haa sobu malee ati nama hin sobiin. Jireenya kee keessaa gaabbii balleessi. Jireenya kee keessaa gaabbii balleessi. Yeroo hundaa yaada gaggaarii maddisiisi. Carraan kee tokko qofaa seetee hin gaddiin. Chaansiis waan isa jedhutti hin amanin. Carraan kee tokko qofaa seetee hin gaddiin. Chaansiis waan isa jedhutti hin amanin. Waan tokko yaaltee yoo si jalaa kufee ani carraa hin qabu hin jedhin. Sababni waan biraa gaafa yaaltu waan siif milkaa'uuf. Yeroo hundaa dhiifama baay'isi. Siruma haaloon baafadhaa hin jedhin. Jedha barreeffamni koo har'aa jechuudha. Baay'ee akkasiin irraa barattan hubattan abdiin qaba. Waluma fakkaata waan ta'eef jechuudha ergaansa. Barreeffamni inni ammaa barreeffama biraati. Barreeffamni inni kun immoo barreeffama kan biraati. Garuu ergaansa tokkumadha, jajjabinumadha, barumsumadha jechuudha. Kanaafuu seeraan caqasaa, laayikii illee godhaa, sheerii illee naa godhaa, yuutuubii koo naa guddisaa. Yeroo hundaa waan isin fayyada jedhee qabadheen dhufaanii yeroo wal bohaarsinu wal bohaarsinaa, yeroo wal barsiisnus wal barsiisna jechuudha. Namni yeroo hundaa barumsa qofaa otoo hin taane barumsis otoo jiru, ergaanis otoo jiru, wal bohaarsuunis hin jiraata, qosaanis hin jiraata jechuudha. Kun jireenya keessa waan jiruufi kanaafuu ammas barreeffamaa kan biraa tokkoon isiniif dubbisa jechuudha. Caqasaa. Shamarran bara isaanii keessatti haala gaariif jireenya ofii isaanii barbaadan jiraachuuf carraa lama qofaa qabu. Shamarran bara isaanii keessatti haala gaariif jireenya ofii isaanii barbaadan jiraachuuf carraa lama qofaa qabu. Carraanni tokkoffaan barnoota isaaniitti milkaa'anii sadarkaa guddaa irra yoo ga'an. Carraanni lammataa gaa'ela gaarii kan jaalalaan guutuu yoo dhaabbatan jedha. Shamarran bara isaanii keessatti maal qabu? Jireenya isaanii keessatti carraa lama qofaa qabu. Carraa lama qofaa qabu jechuudha. Carraa gurguddaa lama. Innis maanii tokko baratanii yoo sadarkaa guddaarra gahanii of jiraachisuu danda'an. Inni lammataa immoo yoo barachuu dadhabanii yoo barumsi isaanii feelii jalaa kufee bakka ta'uu fi milkaa'uu fi didee
gaa'ela nama hawwisiisu tokko, gaa'ela bareedaa, gaa'ela jaalalaan guutuu tokko qabaatanii jiraachuu qabu. Kana lamaan qabu. Garuu lamaansaa bakka tokkotti isin barbaachisa jechuudha. Barnootaanis sadarkaa guddaarra gahanii, barnootaanis of danda'anii bakka namni tokko gahanii gaa'ela yoo dhaabbatanis kun immoo baay'ee gaariidha jechuudha. Lamansaatiin carroomanii isaan bakka barnootaanis deemaniiru, bakka guddaas gahaniiru, gaa'elas qabu, baay'ee namatti tola. Kanaafuu yoo kana lamaan wal faana dhaban immoo tokkoonsaa qabaachuu qabu. Yookaan carraa gaariidhaan barnootaan yookaan immoo gaa'ela bareedaadhaan jiraachuu qabu jechuudha. Kana lamaaniin alatti carraan shamarranii baay'ee rakkisaaf gadadoodha. Shamarran akka dhiiraa waan salphaaf bakka rakkisaa jiraachuu hin danda'an. Shamarran akkuma qaamni isaanii lallaafuu yaadni isaaniis laafaadha. Yeroo yaadanis kallattii tokkoon garuma fuulduraatti qofaa yaadu malee akka warra dhiiraa gadi fageessanii akkasumas duubaaf fuuldura hin yaadan. Kun immoo uumama isaaniiti jedha. Shamarranii anamma shamarran miti of tuffachaa hin jiru, dhiiraa gad of gochaa hin jiru, garuu uumamaan waan nuu kennamedha jechuudha. Fageessinee baay'ee akka dhiiraatti waan hundumaa gadi qabnee hin yaannu, waanuma irra keessa yaanna, waan nuun jedhamu dhugaa nutti fakkaata, waan nutti mul'atu dhugaa nutti fakkaata. Kanaan kan ka'e yeroo baay'ee gowwomaa oolla, yeroo baay'ee iyyuu kufaa oolla jechuudha nu shamarran. Kanaafuu barreeffama isaa ammaas inni ibsa jechuudha. Shamarran akka dhiiraa bakka obsallee hin qaban jechuudha. Rakkina keessa jiraachuullee baay'ee hin danda'anii, qaamni isaaniillee sisii yookaan haphii waan ta'eef, fakkeenyaaf qaamni dubartootaaf qaamni dhiiraa tokko miti. Dhiirri fakkeenyaaf dhagaa falaxaa ooluu danda'a, ba'aa kumtaala 100 100 kiiloo baachuu danda'a, kumtaala 100. Dubartoonni garuu kana hin danda'an. Kanaaf kun immoo uumama jechuudha. Akkuma kana shamarran akkuma qaamni isaanii laafu yaadni isaaniis laafaadha. Kanaaf jedhee jechuudha barreeffamichi. Shamarran uumamaan rakkinaaf dhiphina hin danda'an. Kanaaf rakkoo xiqqoon yoo isaan mudate filannoo hin taane keessa galuun kufaatii hin taane kufu. Dhuguma yeroo baay'ee rakkoo xiqqoo obsuu hin danda'an shamarran jechuudha. Waan xiqqoon yoo isaan mudate murtee hin taane murteeffatu, obsuu hin danda'an jechuudha. Kun uumamaan waan nuu kennamedha. Biqiltuun tokko jalqaba kaasanii kunuunsuun barbaachisuuf yoo godhan akkuma firii gaarii kennu, shamarranis jalqabumaa kaasanii kunuunsaaf eegumsa isaanii barbaachisu yoo godhaniif dhiira caalaa ni hojjettis, bakka guddaa ni geessisedha. Fakkeenyaaf biqilootaaf shamarran tokkodha. Amma fakkeenyaaf jechuudha. Biqiloonni yoo hongeen isaan dhahe hin gogu, yoo bokkaan dhabame hin gogu, firiin kennan. Kunuunsa baay'ee barbaachisu jechuudha. Akkasuma shamarranillee kunuunsa baay'ee barbaadu. Kunuunsa baay'ee jechuudha. Sammuu isaanii eegamuufii qaba, qaamni isaanii eegamuufii qaba, firii gaarii argamsiisuudhaaf, bakka guddaa gahuudhaaf jechuudha. Shamarran akka kanaati. Waan xiqqoon isaan kuffisaa, waan xiqqoon isaan gowwomsaa, karaatti kufanii cawu jechuudha. Kanaaf maaltu isaan barbaachisa? Kunuunsa yeroo baay'ee kunuunsamuu qabu shamarran. Eegamuu qabu. Waan isaan barbaachisu isaanii guutamuu qabu. Barumsarra jiru yoo ta'e shamarran sirriitti tikfamuu qabu, eegamuu qabu. Waan isaanii barbaachisu isaan akka dhiiraa miti waan ta'eef rakkoo uumamaanis waan baay'ee nu barbaachisa waan ta'eef eegicha baay'eetus nu godhamuu qaba waan ta'eef shamarraniif jechuudha. Akka biqiltuutti shamarran kunuunsamuu qabdi. Shamarran akka isheen barattee bakka guddaa geessuuf deeggarsi addaa isheef godhamuu qaba. Akkasumas gaa'ela dhaabbattee mana isheetti cimtuu taatee abbaa manaa ishee wajjin akka jiraattuufis deeggarsiif gorsi isheedhaaf godhamuu qabaa jedha barreeffamichi. Kunis dhuguma. Shamarran tokko barattee bakka guddaa tokko gahuudhaaf deeggarsi addaa dhiirotarraa deeggarsi addaa godhamuufii qaba. Dhiirotarraa jechuudha. Gargaarsi addaa. Akkasumas heerumteellee gaa'ela yeroo dhaabbatteellee gaa'ela dhaabbatteetti jedhee maatiin dhiisuu hin qabu. Irraa baqachuu hin qabu. Maatiin ishee namoonni isheetti aanan gorsuu qabu. Gaa'ela ishee irratti jajjabeessuu qabu. Gaa'ela dhaabanii jiraachuu hin ulfaata waan ta'eef gaa'ela qabatanii adeemuun waan salphaa miti waan ta'eef obsa ni barbaachisa, wal danda'uu ni barbaachisa, gaa'ela keessatti walii obsuu ni barbaachisa waan ta'eef
gaa'illi hiccitiinsa baay'ee dhukataa waan baay'ee of keessaa qabu waan ta'eef shamarran mana isaaniittillee gaa'ila isaanii irrattillee deeggaramuu qabu, gorsamuu qabu, jajjabeeffamuu qabu jechuudha. Uumamaa isheetu deeggarsa barbaada waan ta'eef kallattii kamiinuu deeggaramuu qabdi. Shamarran bakka tokko tokkotti immoo ilaalcha hin taane qabaachuunis ni miidhamu. Innis ilaalchota akkasiiti. Uumamaan deeggarsa argachuu qabu. Shamarran baay'een immoo maa'inni uumamumaanuu ilaalcha hin taane fa'aa qabaachuu qabu jechuudha. Shamarran baay'een uumamaan ilaalcha addaa ilaalcha garaagaraa fa'aa qabu. Fakkeenyaaf gaa'illi yookiin abbaan manaa maal naaf godhaa hojjettuudhuma isaan ta'a jechuudha miti jedhu. Golattiin gala miti jedhu. Manatti ol deebi'een mana eegaa oola malee faayidaa maalii qaba? Hidhamanii taa'uudha jechuudha. Ilaalcha badaa akkasii qabu jechuudha. Gaa'illi maal naa godha warri jedhan jiru. Gaa'ila abbaa manaa hojjettuu isaan ta'a, golattiin deebi'aa, ol deebi'een gola taa'aa, hidhamuudha. Gaa'illi jedhanii warri yaadan jiru jechuudha. Dubartoonni ilaalchi kun ilaalcha badaadha. Kun ilaalcha sirrii hin taane jechuudha. Dubartiin kamillee gaa'ila dhaabbachuu qabdi. Gaa'illi ulfina, gaa'illi kabaja, gaa'ila waaqayyo bareechee eebbisee gaariidha jedhee waan inni uume waan ta'eef isa waaqayyo gaariidha kun hin ta'a jedhee uume immoo eenyullee gaarii miti jechuu hin danda'u, gaarii dhiisuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf dubartoonni baay'een fakkeenyaaf dubartoonni magaala keessa jiraatan yeroo baay'ee dubartoonni magaala gurguddaarra jiraatan warri araadaadha, warri hin beekna of hin jedhan hin beekan garuu isaan araadaas miti gowwootadha dhugaa. Isaan maa jedhu tidaaritti galuu jechuun gaa'ilatti galuu jechuun hidhamuudha. Bakka ol deebi'uudha. Akka barbaadan ta'uu miti. Akka barbaadanittis jiraachuu miti jedhaniitu warri yaadan jiru. Kun ilaalcha boodattafaa ilaalcha hin taanedha jechuudha. Kanaaf shamarree yaada akkasii qaban gaa'ela yoo dhaabbatanis waan xiqqoof jedhanii gaa'ela isaanii diigu. Yaanni isaanii durumayyuu ilaalchi isaanii durumayyuu gaa'elaa fi qajeelaa miti waan ta'eef gaa'elaaf sirrii miti waan ta'eef dubartoonni akka kana yeroo gaa'ela dhaabanii waanuma xiqqoo walitti bu'iinsa xiqqoodhaan gaa'ela diigu jechuudha. Gaa'elli taphitti hin diigamu. Gaa'ela jechuun manadha. Manni immoo akkasumaan hin jiskamu jechuudha. Hin diigamu, hin jiskamu. Shamarran barnootaan bakka guddaa geessus akkasumas sooromtee beekamtus abbaa manaa hin qabdu taanaan tuffatamtuudha. Akkasumas kabaja hin qabduudha barreeffamichi jechuudha. Shamarran barnootaan bakka guddaa geessus akkasumas sooromtee beekamtus abbaa manaa hin qabdu taanaan kabaja hin qabdu jedha. Kunis dhugumadha. Itoo biiliyeenarii taatee miiliyeenarii taatee haadha qabeenyaa taateeyyuu abbaan manaa tokko abbaa manaa hin qabdu taanaan dubartiin tokko ulfina hin qabdu. Sababni isaa abbaan manaa ulfina dubartiitii waan jedhuuf jechuudha. Abbaan manaa ulfina dubartiiti, kabaja dubartiiti jechuudha. Kanaafuu dubartiin kamuu gaa'ela qabaachuu qabdi jechuudha. Sababa abbaan manaa kabajuuf ulfina haadha manaa ishee ta'eefidha. Maaliif gaa'elli isheedhaaf barbaachisa jechuudha. Abbaan manaa kabaja dubartiiti, ulfina dubartiiti jechuudha. Dubartiin tokko qabeenya qabaattee waan hundaa qabaatte garuu abbaa warraa abbaa manaa hin qabdu taanaan namni ishee hin kabaju, eenyullee ishee hin kabaju, ulfina hin qabdu jechuudha. Dubartii ishee abbaa manaa qabdutu isheerra kabajama, isheerra ulfeeffama jechuudha. Gaa'ela keessatti abbaan manaa haadha manaa isaaf ulfina. Qabeenya keessaas barnoota keessaas hin argamu. Kabajni inni abbaan manaadhaan argamudha. Kabajichi inni abbaa manaadhaan argamu barnoota keessaas hin argamu, qabeenya keessaas hin argamu. Shamarran abbaa manaa qabdu isheen abbaa manaa hin qabne garaagarummaa guddaa qabu. Isheen abbaa manaa qabdu sababa abbaa manaa qabduuf namni akka fedhetti isheetti hin dubbatu. Isheen abbaa manaa hin qabne garuu bakkuma deemtutti ni tuffatamti. Xiqqaaf guddaanis ni lakkafamti jedha.
kun sirriidhuma jechuudha. Isheen abbaa manaa qabdu ni kabaja, dhiirrillee ittiin dubbatu, baay'ee ishee faana haasa'uus hin danda'u jechuudha. Ishee abbaa manaa hin qabne garuu xiqqaanis hin lakkafaa, guddaanis hin lakkafa, ulfina hin qabdu jechuudha, kabaja hin qabdu jechuudha. Shamarran haa sooromanis haa hiyyoomanis abbaa manaa qabaatanii yoo jiraatan baay'ee filatamaadha. Shamarran barnoota sadarkaa guddaarras haa gahan garuu abbaa manaa qabaatanii yoo jiraatan kabaja addaan jiraatu. Tajaajilaan wayii akkas jedhee maqaa isaallee hin dha'u. Maal godha konkolaataaf mana qabaachuun gaa'ela malee, akkasumas maal godha nama beekamaa ta'uun gaa'ela malee jedhe. Tajaajilaan tokko jira jechuudha. Kan tajaajilu garuu yeroo barsiisu jechuudha. Yeroo baay'ee dubartiis ta'e dhiira qabeenyaanis haa beekamanii, gaa'elaanis haa beekamanii, qabeenyaanis haa beekamanii, barnootaanis haa beekamanii, garuu gaa'ela hin qaban taanaan maal faayidaa qabaa jedha. Kanaafuu dubartiin tokko dhiirri tokkos gaa'ela malee hin bareedu jechuudha. Barreeffama ani har'a isinii dubbisee ibsa isinii godhe akka baay'ee jaallattan abdiin qaba jechuudha. YouTube koo laayikii, sheer, sabskraayibii naa godhaa. Galatoomaa baay'ee.